ulaagaan filannoo keessanii hoo akkam ture? Waliigalatti abbootii seeraa torbatu jira. Badhaasa kanaafuu birrii hangamiitu bahe jennee gaafii isii gaafanneef ammas deebisaa akkana jettu Bashaaduun nuuf kenniteeti jirti. Gara qarshii Itoophiyaa 500 irra baheera amma ammatti jechuudha. Ajaa'ibam. Qaamni si gargaaree jiraahi jennee gaafii nuti siif dhiyeessineef deebisaa akkana jettu nuuf kenniteeti jirti. Bashaaduun odaa waardii kana hojjechaa jirti. Jedhee kan beekumsa naa kenne biiroo aadaa fi turizimiidha. Tolee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa teenyaa tan dhaggeeffachaa jirtanitti akka bu'aaraa gammadaa bashannanaa barachaa jirtan abdiidha qabna. Ammaan tana gara sagantaa qopheeffanneettiin achi isin dabarsa. Sagantaan har'aan tana walitti qindeeffannees torbaan dabre kana keessa badhaasa odaa awwaardii jedhamu tokko kan dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaaduu Tolaa Maariyaamiin qophaa'ee artistoota bebbeekamoo garaagaraa kan fiilmiilee afaan Oromoo dhedheeroo fi diraamaalee gaggabaaboo akkasumatti sirboota mimmiidhagoo qopheessitoota muuziqaaleetii fi orgaana garaagaraa dhahuudhaan beekaman kan badhaasaa ture irratti sagantaa walitti qindeeffannee isiniif dhiyeessinaati. Ammallee hamma xumuraatti sagantaa keenya wajjin akka turtii gootan isin afeeraa qopheessee dhiyeessaan sagantichaa Shariif Diineeti. Hamma xumuraatti sagantaa teenya wajjin turtii gaarii godhaa. Dhaabbanni maltiimiidiyaa Bashaaduu Tolaa Maariyaam torbaan irraas kunne kana badhaasota garaagaraa artistoota Oromoodhaa ciccimoo biyya keessatti argaman kan diraamaa fiilmii afaan Oromoo sirboota garaagaraa sirbuu irratti bobbahaa turan badhaasuun isaanii yaadatama jechuudha. Kana keessa Dr. Artist Alii Mahammad Birraadhaa isa tokko jechuudha. Badhaasni Alii Mahammad Birraadhaa achirratti badhaafamee ture. Badhaasa umrii guutuu kan jedhamudha jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Alii Mahammad Birraa bara 1948 dirree dhawaatti dhalate. Umrii isaa ganna 14 wayita ga'utti baandii muuziqaa Hiriyyaa Jaalalaa jedhamu keessatti welluu kan eegale Dooktarri kabajaa Artist Alii Birraa badhaasa umrii guutuu odaa awwaardii jedhamu argachuun isaa gammachuu. Jireenya isaa muuziqaa waliin waggoota 50 ol dabraniif tureenii fi sirboota 260 ol sirbuudhaan hawaasa Oromoo addunyaa garaagaraarraa badhaasota 30 ol kan argate Artist Alii Birraa qofaadha. Alii Mahammad Birraa sirboota afaan Oromoo kan waggaa 14 irraa eegalee hanga ammaatti sirbaa tureen ummata afaan Oromoo beeku bira kutee ummata addunyaa kan afaan Oromoodhaa hin dhageenyeefu akkaaniif ofitti harkisu muuziqaa keessa gadi bu'uudhaan jaalala biyyoota garaagaraatti horachuun isaa ni beekama jechuudha. Badhaasa umrii guutuu hawaasa Ameerikaa kaabaa Kanaadaa fi Awustiraaliyaa irraas akka argatee jiru Aliin dubbateeti jira. Weelluuwwan Artist Alii Birraa duuba eenyutu jira laata jennee gabaabdutti kan laallu yoo ni fitaate walaloo sirboota dooktaroota kabajaa Artist Alii Birraa hawaasa biratti hedduu jaalataman kan akka Abaacaa jennee kanaa gammachuun gobana ji'aa ja'uu fi kanneen biroo hedduu kan barreessan qorataa hawaasaa aadaa seenaa fi aartii kan ta'e Dooktar Gammachuu Magarsaa Alii Birraan umrii isaa guutuu nama aartii Oromootiif jiraateedha jechuudhaan ragaa bahaaf jechuudha. Sirboota qabsootii fi kanneen biroo baay'ee waliin kan hojjetan ta'uu kan dubbatu Dooktar Gammachuun anija wanti niin dandeettii isaatii ol gumaache hin jiru walumaan mari'annee waliin hojjechaa as geenye jechuudhaan Dooktar Gammachuu Magarsaadha kan sirboota walaloo Alii Mahammad Birraa baay'ee keessaa qooda qabu ragaa ni baha jechuudha. Baroota dabran keessa namoota aartii Oromoo keessatti hojii gurguddoo wajjin hojjetan keessa wallisaa Abdullaahi Jirmaatis nama maqaan isaa ka'umalu akka ta'e Dooktar Gammachuu Magarsaadha ni dubbatama. Waltajjiin itti aartii Oromoo jajjabeessaan akkanaa kanaan dura yoomumaa hin turre jedhu Dooktar Gammachuu Magarsaalleen badhaasa odaa awwaardii kan dhaabbata maltiimiidiyaa gaazexeessituu Bashaaduu Tolaa Maariyaamiin dhiyaate kana wayita jejan jechuudha. Aartii Oromoo wanni jedhamu afaan Oromoo wajjin aadaa Oromootii wajjin amantii Oromootii wajjin
Oromoo wajjin hundi isaa wal qabatee ni sodaatama ni jibbamaas ni tuffatamaas garuu Oromoo jajjabeessuudhaaf hanga waan hin dheengadda harkisanitti gammade hin qabu ja Dr. Gammachuu Magarsaadha waayilli Dr. Artist Alii Mahammad Birraa oggaa dubbatum waltajjicha irratti miira jajjabinaatii fi gammachuutu natti dhagahame kan jedhan Dr. Gammachuun ijoolleen ilmaan keenya taatu kaaniif ammoo kan akaakayyuu taanu aadaa Oromoo kan jibbamee tuffatamee gatamee ture akka inni gatii guddaa baasu agarsiisanii ammayyeessanii dhiyeessaatii jiru. Umrii rabbiin isaaniif haalaatu jechuudhaan yaada nama bochisu waltajjii badhaasa Odaa Award kan dhaabbata maltiimiidiyaa gaazexeessituu Bashaaduu Tolaa Maariyaam irratti dubbateen ummata bochiseeti ture. Dr. Gammachuu Magarsaadha. Oromoon deebi'ee Oromummaa isaatti akka boonu akka lafeen dugda isaa caccabe sun suphamu godhamuu irratti argama. Yeroo ammaa duba dhaggeeffattoota keenya kabajamoo badhaasni Odaa kun akkamitti qophaa'e jennee kan laallu yoonii fitaate Odaa Award walta'isa maltiimiidiyaa Bashaaduu Tolaa Maariyaamii fi Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin aartii fi aartistoota Oromoo miira wal dorgommii keessa galchuudhaan hojiilee aartii Oromoo sadarkaa isaanii eeggatanii fi fedha hawaasaa guutan akka hojjetan kakaasu kan kaayyeeffate akka ta'e hooggantuun maltiimiidiyaa Bashaaduu Tolaa Maariyaamii fi gaazexeessituun Bashaaduu Tolaa Maariyaam dubbatteeti turte jechuudha. Seenaa aartii Oromoo keessatti qophiin badhaasaa guddaa akka kanaa tahee waan hin beekneef sagantaa kana qopheessuun ni ulfaata ture jetti Bashaaduu Tolaa Maariyaam. Deeggartoota aartii hedduu argachuun ulfaataa waan ta'eef baasiidhuma kootiiniin wanta narraa eeggamu hojjedheen agarsiisa jedheetiin itti seenes jetti Bashaaduu Tolaa Maariyaam wayita dubbattu jechuudha. Hojiilee aartii biyya keessatti hojjetaman adda baasuun abbootii seeraa ogummaa aartii garagaraa keessa jiran qabxiilee filatamaniin calalliidhaan raawwatus himteeti jirti jechuudha. Calallii boodaas namoota marsaa dhumaatiif darban uummanni karaa ergaa gabaabaa akka filatan taasifamuu dubbatti gaazexeessituu Bashaaduun. Sagaleen uummataa harka 40 yoo qabaatu harki 60 ammoo madaallii saayinsaawaa ogeeyyiiti jetti. Badhaasni kun bara baraan kan kennamu waan ta'eef kan baranaa hojiilee hojjetaman qofa wal dorgomsiisneeti qopheessinee jetti Bashaaduun. Biyyoota alaatti Awurooppaa fi Ameerikaattis fiilmiinii fi muuziqaan afaan Oromoodhaa baay'eetu hojjetama. Garuu isaan carraalee hedduu waan qabaniif warra biyya keessaatii waliin dorgomsiisuun ni ulfaata jechuudhaan sababa hojiilee biyya keessaa qofa wal dorgomsiisuun ittiin barbaachiseef lafa keesseeti turte Bashaaduu Tolaa Maariyaam jechuudha. Duba badhaasa kanarratti eenyutu injifatee jennee kan laalloon fitaate diraamaadhaan diraamaa dheeraa dheebuu jiru kan televiziyoona OBN irratti deemuutu injifate jechuudha. Fiilmii afaan Oromoo kan hojjetameen ammoo fiilmii Saamaloo jiruutu injifate jechuudha. Fiilmiileen fi diraamaan hojjetaman gaa kan mo'atan isaan kan hoggaaniif ta'u taatotni fiilmii fi diraamaa kanarratti hojjetanii mo'atanoo eenyufaadha jennee kan laalloon fitaate Mooyii Xilaahuun taatota dubaraatiin fiilmii madaa hin qoorre jirurraa kan injifatte turte. Taatoo cimaa dhiiraatiin ammoo hiikoo hundee fiilmii miidhama jirurraa injifateeti ture. Qindeessaa muuziqaa cimaa Ibraahim Sa'idiitu injifatee ture. Sirba qeenxee miidhagaa Galaanaa Gaaromsaatiitu mo'atee ture jechuudha. Kilipii muuziqaa miidhagaa Falmataa Ashabbiriitu injifate jechuudha. Albama muuziqaa miidhagaa Ittiqaa Tafarii yookiin itti muddiitu injifatee jechuudha. Wallisaa dhageetii ol aanaa qabu jedhamuudhaan ammoo Haacaaluu Hundeessaatu badhaafamee ture. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo badhaafama umrii guutuu kan jiruun ammoo artist Dr. Kabajaa Alii Mahammad Birraatu mo'atee ture jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo walumaa galatti gaa dhaabbanni Bashaaduu Tolaa Maariyaam kan badhaasa guddaa kana qopheesse galmee seenaa aartii afaan Oromoo keessatti tan gaazexeessituu Bashaaduu Tolaa Maariyaam nutis Finfinneetti bilbilee argannee gaafii fi deebii gabaabduu wajjin taasisneeti
turre jechuudha. Duba gaafiin jalqabaa nuti gaazexeessituu Bashaaduu Tolaa Maariyaamiif dhiyeessine dhaabbanni keessan kun yoomi kan hundaa'ee jennee gaafii jalqabaa isiif dhiyeessineetu turre. Isinis deebisaa akkana jettu nuuf kennitee jirti. Akka dhaabbataatti kan dhaabbate fulbaana darbee kana garuu hojii erganii galii tureera jechuun proposaalii yookiin bidinee odaawwaatti kan ergan qopheesse tureera kan hayyama daldalaallee baasee kan hojiitti seenee garuu fulbaana darbee kana. Kanatti aansuudhaan duba hojiin kun hojii guddaadha. Hojii seena qabeessa ta'edha. Maaltu hojii badhaasa kana qopheessuutiif si kakaasee jennee gaafii nuti gaafanneef gaazexeessituu Bashaaduu Tolaa Maariyaam deebisaa akkanattu nuuf kenniteeti turte. Afaan jiru irratti hojjetamaa jiru. Wantoota adda addaan ilaaluu dandeenya kana yookaan tiyaatiraanii wantoota adda addaan afaanuma amaariffaan malee afaan biraan baay'een hojjetamu waan ta'eef wanti kun akkan achi Itoophiyaaf guddate kan jechuu dandeenya afaan hunduu aktiidhaan deeggaramee ofirratti of beeksisu. Akka addunyaatti aktiin Itoophiyaa guddate kan jedhamu amaariffaan qofa osoo hin ta'in afaanota adda addaan hojjetamee jedhee yaadaan ture afaan itti dhiyaatu oomishuu waan ta'eef isa waan eegamu jedhee artistoota jiran kana hojjechuuf yoo hamilee kennu wanta biraa beeksifaan illee wanta gaarii hojjechuuf jennee waggaatti al tokko walitti sassaabannee nama wanta gaarii hojjeteef dhaabbannee harka rukunnee waan tokkodha jedhee hojii kana keessa. Itti aansuudhaan gaafiin nuti isiidhaaf dhiyeessinee turre yeroo badhaasa kana qopheessitu qaamni si gargaaree jiraahii jennee gaafii nuti isiif dhiyeessineef deebisaa akkana jettu nuuf kenniteeti jirti. Bashaatuun odaawwaatti kan hojjechaa jirti. Jedhee kan beekumsa naa kenne biiroo aadaa fi turizimii. Kanaan ala garuu hojiilee jiran dhaabbata kiyyatu hojjete jechuun ijoollee baay'eetu na gargaaraa ture. Aartii Oromoo keessa kan jiran irratti kan aartii isaanii amma hojjechaa jiran ijoolleen jiru. Qindeessitoonni, weellistoonni, walaloo fi yeedaloo barreessitoonni hunduu keessatti hirmaataniiru. Odaawwaatti kan jedhamu jira. Walbeekumsee kana yaadeera kan jedhu kana iyyuu namatti wanni jechuun baay'ee ulfaataa ture. Gaafiin biraatan nuti gaazexeessituu Bashaaduu Tolaa Maariyaamiif dhiyeessinee turre hojii muuziqaatii fi fiilmiilee garaagaraa kan afaan Oromoodhaa filachuudhaaf yeroo hagam sirraa fudhatee jennee gaafii isiidhaaf dhiyeessineef akkana nuun jette. Muuziqaan akka gaariitti hojjetamu baay'eetu jira. Diraamaa fi fiilmiin garuu baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf muuziqaa qofatu waggaa tokko 2009 qofa qabata malee diraamaa fi fiilmiin gara waggaa 5-6 duratti deemnee kan standaardiin isaanii walitti dhiyaataa ta'e kan uumuu danda'an walitti qabnee sana booda odeessoonni jiru. Odeessoonni kan sadarkaa tokkoffaa irratti qulqulleessan jechuun kaadhimamtoota kan adda baasan jiru. Isaan ta'anii hojiiwwan aartii walitti sassaabamanii kana fiilmii kaadhimamtoota adda baasanii abbootii seeraaf kennanii akkuma abbootii seeraaf kenninetti OBN wajjin waliin dubbachuudhaan toora seenessi isaanii akka nu beeyyaman akka nu beeksisanis jennee koodiitti ilaannee hojiiwwan aartii kanaaf namni akka filatu goonee jechuudha. Abboonni seeraa hojiiwwan aartiilee kanaa kan itti madaaluutti danda'an standaardii ofii isaanii baasanii waliin mari'atanii irratti erga waliin galan booda kophaatti ta'anii hojiiwwan kana sirriitti ilaalanii filatan kan isaanii parsantii 60 qabamee kan abbootii seeraa kan uummanni fiyyatu immoo parsantii 40. Gaafiin biraatan nuti Bashaaduudhaaf dhiyeessinee turre ulaagaan filannoo keessanii hoo akkam turee tan jettu turte deebisaa akkanatti nuuf kenniteeti jirti. Maalgoonni akka amantii biyya keenyatti ulaagaa 3-4 tokko lafa keenya dura tokkoffaan hojiin kamiyyuu afaan Oromoodhaan hojjetamuu qaba. Lammaffaan hojiin keessatti uummata muuziqaadhaan hojjetamuu qaba. Sanaachi immoo waggaa keenya lafa keenya jira fiilmii fi diraamaaf isa keessa hojjetamuu qaba. Sadaffaan immoo biyya keessatti hojjetamuu qaba. Akkuma beektu hojiin adda addaa fiilmii isaa ta'uu muuziqaan isaa ta'uu biyya adda addaa Awurooppaa Ameerikaa hojjetamee gara keenyatti dhufa garuu nuti nama as jiru jechuun carraa walitti qaqqaban ijoolleen kun kan as jiruu fi kan achi jiru adda waan ta'eef jalqaba kan bakka keenyaaf kan asumatti ta'anii hojjetan isaan kana ulaagaalee kanaan adda baasneetu abbootii seeraatti dhiyeessinu.
duba badhaasni guddaan biyya keessatti gaggeeffamu kun qophaa'uun isaa kan jalqabaati jennee fudhachuu ni dandeenya jenneeti gaafii biraa Bashaaduudhaaf itti aansine akkana nuun jette deebisaa isiitiin. Afaan Amaariffaatiin badhaasawwan kudhan caalaatu jiru. Aniyyuu aktiivistii yommuu jedhu nan hirmaadhaayyuu nan laala. Oromiffaan garuu hojiiwwan akkasii Oromiffaan hojjetaman garuu kan waldorgomsisee badhaasaa ture kanan argaanii OTV Oromiyaa Broadcasting akkasuma badhaasaa ture. Sanaachi garuu dhaabbanni dhuunfaan haala adda ta'e sanaan waldorgomsisee yommuu jedhu arginu gabaatti jechuu dandeenya. Duba kun badhaasa guddaadha. Galiin badhaasa kanaa ta'e eessarraa argamee akkanatti badhaasa guddaa kana qopheessuu dandeessan jennee gaafii nuti gaafanneef deebisaa akkana jettu nuuf kenniteeti jirti. Dhaabbanni guddaa akkana waamee hangana na kennee na gargaaree jedhee maqaa dha'uu danda'u maallaqa dhuunfaadhaan hojjetan hundisaa garuu namni tokko ni jira. Shireenumaanis madootti kan jiran hojii kana akka galmaan gahu kan namoonni barbaadan jiru. Waantu hamma danda'an na kennanii walitti qabee hojjete. Duba egaa akkana ta'e badhaasa kanaafuu birrii hangamiitu bahe jennee gaafii isii gaafanneef ammas deebisaa akkana jettu Bashaaduun nuuf kenniteeti jirti. Qarshii Itoophiyaa 500 irra bu'uura amma ajaa'ibam. Hojii kana gara fuulduraatti hoo itti fufuudhaaf yaadanii qabdanii jenneen isiinis akkana jetti. Hojiin akka Oskaar akka duraanii fa'aa sagantamii wayii irratti akka ga'uun barbaada. Dhaabbatiin barbaadu Bashaaduu Tolamaariyaam Multiimiidiyaa qofatu hojjeta taanaan yommuu namni jabaadhu hin jabaatan yommuu namni laatu hin laatu garuu dhaabbanni guddaan tokko yoo isa qabate immoo hojjetuun isaa waan beekamaaf sana jedheen isaan hojiin hojjechaa jira garuu wagguma waggaan hin jedhama. Gaazexeessituu Tolamaariyaam ibsa bal'aa kana nuu kan nuukeetiif hedduu galatoomisin jennam. Kana fakkaata gam badhaasa Odaa Awwaardijoo kan artistoota Oromoo kan garagaraatiif dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaaduu Tolamaariyaamiin qophaa'ee gaggeeffamee ture irratti sagantaan arraan tanaaf waliin qindeeffanne kan hanga ammaatti dhaggeeffachaa turtan kana fakkaata dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa kanarraa gaa akka waa hedduu hubattan waa hedduu argattan abdiidha qabnam sagantaa arraa kanumaaniin xumurama qopheessee dhiyeessaan sagantichaa an Shariif Diineeti waan na hordoftaniif galatoomaa.